Naaf bani naaf onnete bani naaf onnete atamindina ndalaya soda atamindina ndalaya soda enyu nuuf beekee waliin nu fida zigali nuhi dhedhiro tingatu ni bar adda zigali nuhi dhedhiro tingatu ni bar adda numan argaa guutuu karatti takkanan dubbifne me maal ta'u isaati takkanan dubbifne me maal ta'u isaati Dhukkubaan wal tuyne ma wal galafanna nu waliif qoricha dhiroo ko waliin jiranna na dhagayi simbaana na dhagayi simbaana na dhagayi simbaana isaan wal baruu qalbiin nafeeti Isaan wal baruu qalbiin nafeeti tanaaf ganaamoo na bararsiti marattuu naa goote kunu milala jaalalti marattuu naa goote kunu milala jaalalti numan argaa guutuu karatti takkanan dubbifne me maal ta'u isaati takkanan dubbifne me maal ta'u isaati galatoomaa aslii Galatoomii thank you ulfaadhu sargii ibsishaatti fi makii irratti ispoonsara guutuu anas irraa taa'e ishii fooloon gootani amma ummata kana ummata waan gaarii hin beekne viidiyoo maal goota viidiyoo irraa this is normal sound in the normal artist sagaleen feekii miti bar kun YouTube irraa isin hin banamne bar normaalidha argita artistii ta'uu kana bara tolchaa please fooloo tolcha giiftii kennaafi sargima nama Bakka lafaa sargi dhufaa fayyadanii ka sagalee isaa boochaa asli taane suuraa hojii ka'uu itti fiidan min ayinat hizbi ነው ያፈራ cidhaa maakitti bakka viidiyoo nan baa nan sirbaa dhugaa rabbi lakkoofsa kiyya keessan si erga ispoonsara guutuu anatti danda'a ishii Eshi asli kunaaf artistoota jira gurguddaa kana waamnee tiniin saalfachiifta warra YouTube irratti kabiraa lafarratti kabiraa kanneen mucaa kana eenyu fidee yeroo jedhan aslitu fidee beerutu irraa jedhu Aishee fooloo Eshi tolchaa asli hundi ayye asli sittaa kun torba galatoomi nagaannaa bulii thank you ayye mucattii jabduudha mucoon tun dhugaa rabbi muuziqaa babbareeda qabni mana namaa jirti ispoonsara namni irraa taataniif akka yaada qunnamuu ni dandeettan fooloo gootanii qananii jedha wallaahi muuziqaa jaalalaa kana baay'ee qabdi muuziqaa baay'ee babbareeda qabdi akkatti itti dhiyaatanii nama addaan hin beektanii kana bara amma rakkoon oromoo kana bara nama addaan hin beeku oromoon kun nama jeebeessu nama guddisu hin beeku amma anummaan kun nama isin jecha hoggaa damee torba kasilaa siidaa dhaabuu fi qabdan kananiiti wallaahi waa inni duniyaa dhuman qabda itti hakennu waa inni umrii isaa dheeres waa inni kaayyoo kee galmaan siif haa qabu jireenya nama daamii san sirraa ijjiiree biyya keetti si agarchu inni wutti viidiyoo maa jettan sila isin gizeen akkanumatti amana gurraan waan dhageettan gurraan dhageeffadha dura ija keessa waa laaluuf fiidii bara amma turre viidiyoo baanan kaameraa qaqqabdu malee jettanii diyaaspooraa yeroo jalqaba dirtee dandafte eegeeti yennan laaltan isin jette jechuudha. Eegee teessan bineensi nyaattu hin qabdanii isin ofirraa eegee gara jalaa gafiidii Oromoon jala kana laaluu jala. Rakkanne bara. Eenyuun galchaama. Eenyuun galchaama. Eenyuun isinii galchu hima koomantii irratti maal barbaadda? Boruudhaa waa gora nama mucayyoo reebisaa irra daratallee rabbi natti kaase.
Diyaaspoora moo qimamima nama danfeetan koomentii irratti barreessa. Koomentii irratti barreessa. Diyaaspoora moo qimamima nama danfeetan. Sagalee diyaaspoora dhaga'uu feetan moo sagalee qimamima nama danfe. Warri diyaaspoora jettan lakkoofsa tokko barreessa. Warri qimamima nama danfe jettan lakkoofsa lama barreessa. Fileen bar akka yaadaa osoo waan akka koofiyaa kana gatu. Aloo? هلا Aywa. ويا اسمي صدى السلام عليكم صدى Waalaikum salaam. درتني Jirra. فيا كيسني صدى لمونا ما براتي قبل فرنجين ما كان جالتات Adeema. Isa keessa walaalaaltu madaame biite. Arabaa faranjii yaadaan hin beektu. Diyaaspoora muudii qabu fidii. Diyaaspooraan Ingiliffaan nama cinqisee nama diyaaspoora nama fide. Ta barbaadan fida baran. Nu bira ciisaa hundi. Hello? Hi, doctor. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Hello? Yes. You are married or single? Huh? You are married or single? Why? What are Eh? you doing? I'm single. He's asking for me. Jaarsa si arge hime. No. Eh? No. Fine. You don't want marriage? No. What we can get one Margot agatti argatte. Inshallah. Ani beerumaan biyya faranjii jirtuun sammuun qabdu yaa bari yeroo tokko tokko giiftina dhoggatti malee waa tura gaxina godha. Maal taatan? Birrii taatu hin qabdan, dalagaa taatu hin qabdan, mana hin qabdan, algaa bareedaa qabdan, makiinaa bareedaa qabdan. Maaltu heeruma isin dhogga qooyi? Amma ijoollee biyya arabaa kaayyoo qabdi. Dalagattee biyyatti galuu barbaadde. Isin maaluma isin tuqe jedhaa bara. Sheeka fidanitti qaraatis wallaahi beera biyya faranjii tan. Jireenya ho'aa kana keessatti yoo miskiina tokkotti heerumtaniitiin hin hammattanii rafne iska macheeno.